Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dhaggeeffattoota kabajamtoota keenya akkam jirtu nagaa fayyaadha eega jennee booda haala jiruu fi jireenya amma jiru haala jiruu qaalii ammaan tana jirtuun wal qabsiisnee wanta takka isiniif dhiyeessuuf deemnaatii obsaa fi kabajaan nu hordofa. Gaaf tokko wadaa'ii kajaaniin tokkootu jira jaan. Wadaa'ii kuni magaalaa keessa jiraataa deemee qansiraa yookiin hojii guyyaadhaa dafqaan bulaadha. Barbaadee dhabee gale. Ijoolleen galgala isanni eegbaa dhufe duraan nyaataa fi daabboo fi maana garagaraa fideefii dhufe jecha. Guyyaa kana dhabeetti dhufe. Hojii barbaadee simintoonis hin jirtu, namni waa jaarratus hin jiru, kuulii barbaadee dhabeetti dhufe jecha. Akkasitti deemee guyyaa kaanis dhufe. Akkasuma ijoollee amanteetti ijoolleen giseenni dhufe ni boochi maarree baabbaa maarree nu kannaa jettiin. Ammaas guyyaa sadaffaa akkasuma hedduu ijoolleen miidhamte. Ijoollee hedduudha qaba. Ijoollee 12 fa'aa qaba. Galgala gisee galan kanaaf dhukkee irraa dadda'ee maamma galee kan irraa dadda'ee caalaan galee kun irraa dadda'ee caaltuun galtee dursituu fi dastuu fi maarreen galanii jaanii galgala adda hisaabee galcha. Ijoollee 12 mata daree jaaniisa. Akkasitti ijoolleen tun hedduu miidhamtee gaafa kaan galgala gisee dhufu ijoolleen akkasumatti waatti jechaadha. Hoggaa ol seenee ijoolleen itti boochee rifateetuma aaree waan godhu dhabee gaddee gadu taalee ollaa isaanii tokko mana nugusaatii jira jedhan. Mana nugusaa kana dallee gubbaan taalee seenee horii dilaatu jira mana nugustichaa kana. Horii kana keessaa tokko as qabee ablee qabaa. Shat godhee qalee lafarraa harkisaa fide. Ijoollee xiyyeetanaafiin akaawwee affeelee nyaachisee raffisa wannummaan dhuftee waa dhuftu jeeti godhee jaan. Hoggaa mooraa kana fidee jaartiidhaan kottuu gabbayii ifaa naa ibsi jeeni ifaa gisee qabdee ibsituuf dafiitii qoraanis shidiitii ijoollee tanaaf akooyitteeti wanti goota halloon irraa baasaatii kottu ifaa naa shidii jeeni gisee isiin ifaatti qabdu. Horiin inni qalee fide kun gaangee nugustichaati. Gaangee nugustichaa kan nugustichi akka malee jaalatu. Yeroo gaarii yeroo hunda walgahii adda addaa irratti dubbatu jechuudha. Gaangee xiyyatana afaan kiyya walgahii adda addaa irratti dubbata jaan namichi kun. Akkasitti jaartiin yaabada darsaa dabbuu yaabada addaadhaa warra walgahe jettee daa kanaan darsaa fi dabbuukaa fi doomaa fi kanaan arrabsitee akka fedhan ganama si haa fannisanii jettee jaarsasii kana dhiistee biraa kutte jechuudha. Darsasii meeshaa isii walitti qabattee kutte biraa. Kana gaa jaarsii amma ni rifate. Yeroo jaartiin akkana jettuun kana jechuudha. Jaarsii rifateeti waan godhu wallaalee ol garagalee asiifichi deemee gaangee tan akka godhu wallaalee taa'e bira amma. Osuma inni taa'u jiruuti nugusticha galgala sanii dhukkubaa nyaata hedduu godhaniiti ollaa kiyya kanaaf hiraa jee nugustichi nyaata saanatti mana hunda keessaa jaan. Nyaata kana fidanii isa biraas fidanii ollaa cufaa fuulaarra dhaabbataniituma kakkanan irraa fuudheetuma ijoollee kana nyaachisee ifii soojii nyaatee gattaa'e gaamma du'aayii godhachuudhaaf. Amma eenyu waa gaafate haati manaa ta'inni abdatu biraa kutte. Namni mana la'uuf hin jiru amma isaa fi rabbi qofaatu walitti hafe jechaadha. Kana yaa rabbi jeen janamma gattaa'ee tolfatee libaanata irra duubatee yaa Haaliqa yaa muddaa furaa yaa quba qabaataa bira jiraata amma gaarra dubbiin jajjabduudha waan sadii si gaafadha jeen janamma. Namichi wadaa'ii jennu kun waa sadeen irraan si gaafadhu takka gaangee tana lubbuutti deebisu waan sadeen irraa takka ittiin lamada ayyooniin if ejjeese na gaafatta lubbuuti kanarraa baasu. Tasadaffaadhaa halkan kun osoo hin bariine akkanuma zalaalama akka ta'u. Kana gaafate jarrabbi gaafii ciccimtuu waan sadii gaafate takka gaangeen akka lubbuun itti deebitu lamada akka lubbuun isaa irraa baatu sadaffaa akka halkan kun hin bariine bari'ee isan agarree jechuudha. Kana isa gaafate jaan namichi kun rabbii isaa gaafate. Akkasitti halkan kana osuma taa'u halkan kun asuma deema asuma taa'an asuma deema harree yookaan gaangee lubbuun ittiin deebine isa lubbuun irraa hin baane
halkan kun bari'uudhaaf asuma deema osuma akkasii bariisaa azaana duraa azaana lamada azaanan namni ol keessa deema eega yaa rabbi jeen jedhamu ol ka'ee hurraa isaarra dhaabbatee karrarra dhaabbatee ati naman furtuu waan si gaafadhe naa deebisutti hin jirtu lubbuun irraan baane tagaangee tanatti hin deebine halkanii taatu bari'u jira akkam isaati osuma ati wanta ejjattuun nafannisuu deemanii ganama na baree jeeti ulaarra dhaabbate kanuma namichi tokko ulaa dura deemaa aboo hataayi jee jaan ulaa dura rifateeti wow gaanni joo aboo kay kaatini teessa nugustichi maaliifin nugustichi du'e nugusticha edaa'uu dhukkubsatee rabbi naa kadhadhaa jee nyaata goggodee wallaa hunda miskiina hundaaf waa fakkannaa jechaa ture beete nugusticha du'e ni awwaalla usteettee isaa darsa ka'ee nun deem jeen jaan hay nugusticha inni sodaachuu jiru rabbiin inni waan sadii kadhate sadeen saldiiseeti nugustichumaa irraa kuchiisee jechuudha nugustichi karaa biyyarraa galiin qabnetti gisee kutuu inni amma gaa namni gaangee qofa qabu hin jiru gaangee harkiseetuma hallayyaa takka darbee deemee awwaale nugusticha gandaa wajjin awwaalanii gisee as deebi'an sharaa tokko jira sharma san keessa waliin gatta'aniiti warri awwaalee dhufe hundinuu jaarsa tokkichi keessa ol ka'ee uummata salaamtaa gaafatee yaaboo nugusticha eda biraan ture rabbi rammataa godhuu fi waan takka dhaammatee nugustichi kun namni bikka kiyya bu'u wallaa kiyya wadaay gurbaa abaluu abaluu san isaa bikka kiyya bu'uu qaba isaa qabeenya kiyya dhaaluu qaba isaa jaartii kiyya dhaaluu qaba isaatu hoggana bikka kanaa dandahaa jedhan wadaa isaa gaangee qaleessan akkasitti wadaa irra kaa'anii namuu taqabbalee gandii hundinuu taqabbalanii irra kaayanii nugusummaa isaa fudhatee haadha mana isaatii fi maatii fi horii isaa san cufa dhaalee hogganu eegale kana jaartiin isaa tagaafa san halkan ifa hoggaanni shidnaa shidijeen shiddee gaangee ta'uu agarraan dantaateeti haa barsifanni sanii jettee walit dhiistee biraa kutte san dhageessee as deebite jaan jaartiin as deebite tuni inni nugusummaa fi jaartii nugusaatii fi qabeenya hundaa fi nugusummaa sultaan argachuu kana dhageenyaan dhugaa isiin as deebite akkam godhamee wadaa kun isii tana akkam godhuu qabaa komantii fi laayikii komantii jalatti akkanaa barreessitaniin fedha deebisaa kan jaantala kana fuudhuu qaba deeffachuu qaba fuudhuu qaba yoo sontiin deeffachuu qaba moo akkam godhaa kan jiru wanta jalatti kan komantii jalatti deebii isin eeggadhu taati. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.